guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo isiniif qooduuf asitti argameera. Ani maqaan koo Sanyii Dirribaan jedhama. Guyyaa har'aa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 3 hanga 6tti isa jiruuniti dubbii sagalee waaqayyoo isiniif qoora. Mata dureen isaas Qiroos yemmus waaqayyoof mi'a hojii ta'uu isaadha. Isiniin dubbisa. Ani qabeenya iddoo dukkana'aa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Yemmus ati ani gooftaa kee akkan ta'e maqaa keetiinis kanan si waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan ni beekta. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu Yaaqoob garbicha koo fi Israa'el isa ani fo'adheef jedhee si waamee maqaa ulfinaa siif kenneera. Waaqayyo duwwaadha. Ana malees Waaqayyo ana duwwaadha. Ana malees Waaqayyo kan biraa hin jiru. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu ani immoo si hidhachiisee sin jabeessaadha. Dubbii kanarratti mata dureen isiniif qabadhee dhiyaadhee faayidaa Waaqayyoof mi'a hojii ta'uudhaan faayidaa mi'a hojii Waaqayyoof ta'uun faayidaa maalii akka inni qabu isiniif ni hima. Qabxii kana keessatti qabxii 3 isinitti hima. Waaqayyo qabeenyaa iddoo dhokataa jiru isiniif ni kenna. Yoo isinii tajaajilaa taatanii faarfataa taatanii mi'a Waaqayyoof taatanii akka Qiroos mi'a hojii Waaqayyoo yoo taatanii Waaqayyo qabxiilee gurguddoo yookaan immoo ammanii fakkeenyaaf isiniif kan inni ibsu keessaati Waaqayyo qabeenyaa dhokatee jiru isiniif ni kenna. Qabeenyaa iddoo dhokataa jiru isiniif ni kenna. Akka macaafa Isaayyaas raajichaa keessa jiru jechuudha. Akkasumas immoo badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabame harka keessan keessa isiniif ni buusa. Kana gochuudhaaf immoo badhaadhummaa argachuudhaaf yookaan immoo qabeenyaa argachuudhaaf isin maal gochuu qabdu? Mi'a hojii Waaqayyoo ta'uu qabdu jechuudha. Mata dureen sadaffaan immoo Waaqayyo isa qofaa waan ta'eef isa amanachuu dandeenya jechuudhaan. Mi'a hojii Waaqayyoo gaafa taanu yoo nuti Waaqayyoon beekuu dhaabanne iyyuu inni mataansaa maal jedhaa? Lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo ana duwwaadha. Yoo ati ana beekuu dhaabatte iyyuu ani immoo si hidhachiiseen si jabeessaadhaan. Nuti yoo mi'a hojii Waaqayyoo taane yoo nuti isa beekuu dhaabanne iyyuu inni nu hidhachiisetuti nu jabeessaa jechuudhaan. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa kan inni isiniif ibsu dhiyaadheen. Akkasumas immoo ani qabeenyaa iddoo dukkana'aa keessa jiru siif nan kenna. Qabeenyaa iddoo dukkana'aa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Qabeenyaa kan jedhamu qabeenyaa biyya lafaa kanneen akka birrii, jireenya yookaan immoo uffata waan tokko ta'uu danda'an. Kanarrattis isuma dabalatee qabeenyaa hafuuraas qabaachuu qabnaan. Isa Waaqayyo Kiristoos gooftaan keenya nuuf hin kennan. Akkasumas immoo badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabame kan jedhu immoo badhaadhummaa Waaqayyo walitti nuu qabaa ture. Gaarummaa nuti hojjenne, kan nuti dhugaa hojjenne, kan nuti soban hojjenne, kan nuti cubbuu Waaqayyoo irraa cubbuu seexanaa irraa ofeenne badhaadhummaa Waaqayyoo kana keessatti haammatamee jiran. Isa immoo yeroo nuti mi'a hojii Waaqayyoo taanu badhaadhummaan kun harka keenya keessa nuu bu'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu badhaadhummaa yookaan immoo Waaqayyo qabeenyaa dhokatee jiru isiniif akka kennu yoo barbaaddanii mi'a hojii Waaqayyoo ta'uu qabdu. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'uu jechuun immoo Waaqayyoon faarfachuu, Waaqayyoon lallabuu, raajuu, kennaa keessaniin waanuma isinii kenname kadhachuu, kennaa keessan hundumaa kennaa keessa itti fayyadamtanii namni tokko yoo raajeef ani raajuun qaba jettu otoo hin taane isani kennaan isaa raajummaa yoo ta'e kan keessan immoo faarfannaa ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kennaa qabdan hundumaan mi'a hojii Waaqayyoo ta'uun isinirra jira jechuudhaan. Amma Qiroos yemmus mi'a hojii Waaqayyoo ta'ee hojjeteen. Mi'a hojii Waaqayyoo keessanii kan inni hojjete lallabuu danda'a, mana Waaqayyoo ijaaruu danda'a, faarfataa ta'uu danda'a, raajii ta'uu danda'a, wanta kana keessaatti tokko ta'uu danda'an. Hunda isaas qabaachuu danda'a yoo Waaqayyo nuuf kenneef jechuudhaan. Kanaaf iyyuu hundi keessan amma nu ilaalaa kan jirtanii kennaa keessanitti fayyadamaatii amma yeroo kanaaf sa'aatii kana kaasaatii kennaa keessanitti fayyadamaatii Waaqayyoof mi'a hojii ta'aatii hojjedhaa. Waaqayyos na eebbisu. Kana
macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 3 hanga 6 jiruni isiniif dhiyeessee mata dureen koo faayidaa waaqayyoof mee hojii ta'uudhaan faayidaa waaqayyoof mee hojii ta'uudhaan isaan keessaatti fakkeenyaaf faayidaa ani beeku waaqayyoo qabeenya iddoo dhokotaatti jiru isiniif ni kenna kanas keessatti tarreeffamee jechuudha badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabamees harka keessan keessa isiniif buusa waaqayyoo isa qofa waan ta'eef inni isin ni beeka isinis isa ni beektu jechuudha kanaaf iyyuu hanga bara baraatti waaqayyoo Kiristoos wajjin akka jiraatan
Sinan arge mulfina chalchisee sililleeffadha Sinan arge gabbana muchaa kee yemmuu yaadu garaa kootu nanaafama keessa kootti dhaga'ama galataaf hanqaafama muchaa kee yemmuu yaadu garaa kootu nanaafama keessa kootti dhaga'ama galataaf hanqaafama sittaatu abbaa koo arsaan koo garaa kee cibsu jechuu koo illeen koo sittaatu abbaa koo arsaan koo garaa kee cibsu jechuu koo illeen ililleen nageessisa maqaa kee falweeddisa halkaniif guyyaan jedhu gochaa kee hundaatti labsa ililleen nageessisa maqaa kee falweeddisa halkaniif guyyaan jedhu gochaa kee hundaatti labsa